gaaf tokko namticha tokkootu intala takka fuudhe. Mucaa dargaggeessaa bareedaa intala bareedduu takka fuudhe. Isaan lachuu waliin babbareedanii nama gandaas qabu biittitti yaate. Osuma cidharra jiraniitu cidha kana galchanii biittu guutuun itti baate. Galchaniitii fi nyaata cidhaa kannaniif haadhaa fi cidha lamaanii wajji jira mana tokko keessa. Haadha san nyaatuma wanni tokko hin jiraame nyaatuma tokko kanuma wali haaraniituma dura kaayan. Aruusitti nyaata ana jee kana walirra tuulanii dura kaayan. Zamanul akhir jirra gaa ijaarsaaf ijaartii adda adda kannaniif ganda cidhaa kanatti isaas walitti tuulanii dura kaayan as madaraka gubbaa qorsuma akkanaa tanarratti. Haadhachi firaasha tokko kaaniif maa achuma nyaata xiqqaa tokko akkanaa dura kaayan. Hay ummaa nyaata wayyeessanii maan kanninaafii jettee naam intalti. Isa qaarra nuti jedha jirraatiiti. Ta'ummaa maarraa dubbattaa miti hiije. Jennaaniini lafaa ol jetteetuma nyaata isii dura jiru san laaltee kaysii duraa kana fuutee isii kannitee san furattee xiqqoo irraa nyaattee sheekaa fi manguddoo naa yaamaa jetteen. An gurbaa kana fedhu narraa hiika. Gurbaan kun waan biraatiitti jira. Ani musiibaa isa jirtu tana fudhadhee deemuun hin fedhu. Fittees dabarsuun fedhu. Hanarraa hiikamu jette. Rifatan manni guutuun. Wallaahi wabillaahi an gurbaa kana wajjin hin galle. Maaliif wahiin harkaa waa hin harku san lubbuuti yaani jaalladhette. Wayii qaba gurbaan kun waa inni qabu san fittees dabarsuun fedhu jette. Hanarraa hiikamu jette. Iyyitee dachii garagalchitee irraa hiikanii kutte. Isin deemtee firraa kabiraa yeroo innis kabiraa fuudhee zamana turaa takka booda gaala gubbaa teesseeti ijoolleen isii taan duraan taan duubaan akka ummaan teenyaan kufna jedhanii asii fi asiin ijoolleen tarreeftee isii waan bareedduu tana keessa kaanachuu bareedduutti uffisanii hojii deemu jiran. Kana jaarsi dullachi tokko karaarra harree oofa miilaan lafa deema. Harree bishaan itti waraabee lafa deema. Bishaan dhugu. Maali abboo jetteen ijoolleen maal si gargaarra jetteen ijoolleen isii tokko. Maal si gargaarra jennaaniin maal ijoolleen qabdu jettee ijoollee isiniin qabaa ijoolleen xiyya qaalee kiyyan gootu kunoo bishaan hin dhugullee naaf fidaa jedhuun nan dhagaane harree takkittii tanaan qabaa gojjoo xiqqoo tokko keessaan galaachumaan jiraadha jedhan haati gabbuutee abbaa manaa kiyyaa kadurii jetteen ijoolleedha an gaafa san akkamma inni jiru kana sodaadheetiin waan harree isa mudate kana ijoolleen xiyyanarra dalaydii sodaadheetiin yoon isa sanirraa ilmaan dhala ijoolleen xiyya kuma haadha isaatti inni dalaga kana dalaydii sodaadheetiin nama kana waan biraa duubaatti dhajee jalaati ta'e jette. Duuba ijoollee teenya nama eegee micciiramtutti rabbi isin hin qabin duuba. Nama duubaa darbatame rabbi isinitti hin qabin duuba. Nama abaarsitti jiru rabbi isinitti hin qabin duuba. Abaarsa haadha abbaa keessanirraa if eeggadha. Haadha teessanirraa if eeggadha. Haadha teessan abbaa keessaniif kabajaa kanna ilmaan keessan kabajaa isinii kanniti. Biyya jirtan tana keessatti keessummaa teessanii kabajaa kanna nama haaree ol dhufu kanaaf kabajaa kanna waan irra namarra dalayde boru sirra dalagamti isiniin ja'am